Bara durii mootii biyya tokkootu ture. Mootichis ilma dhiiraa tokko qaba. Ilma isaa kana aangoo dhaalchisuuf barabaraan leenjisaa guddisuuf karoorse. Mucaa kana waan baruu qabu hunda barsiisuuf fedhii kan qabu mootiin kun xiyyeeffannoon ilma isaa jabeessee nama walqixxummaa fi ilaalcha madaalawaa qabaatu gochuun murtii isaa filannoo hin qabne akka ta'e adda baafate. Mucaan isaa tokkichaan haala kanaan akka of harkatee aangoo gaafa dhaale beekumsaan bulchuuf barachuu akka qabu itti himee amansiise. Mucaa kanatti gaaffiin jalqabaa sammuu keessatti isa uumame jireenyi maali? Akkamiin jiruu keenya jiraannaa fi walqixxummaan hawaasa biyyaa akkamiin bulchina kan jedhu ture. Deebii gaaffii kana argachuuf iddoo garagaraa beektota biyyaa hedduu bira deemee hundinuu ilaalcha mataa isaanii itti himanii osoo hin galiniif yookaan hin hubachiisiin gaggeessan. Dhumarrattis beekaan biyyaa beekumsaan beekamu kan namni biyya sanii daldalaan, barsiisaan, bulchaanis ta'e warri siyaasaa waan isaanii cime gaafatanii furmaata argatan akka jiru hubate achi deemuufis murteesse. Galaa isaa guduunfatee imala isaatti qajeelee bakka mana jireenya nama kanaa ga'e. Yeroo ga'u mana guddaa seena qabeessa dhaabni isaa suuraa fi barreeffamoota bara durii bobboca bareedaadhaan guutaman keessa seene. Manni kun iddoo jireenyaa hayyuu namni hundi gorsa biraa argatu ture. Mannummaanuu gaaffii namatti uume. Bobbocaan guutameera. Kutaa tokko keessa hayyuun kun namoota tarreedhaan dhaabbatanii faraqaa eeggachaa jiraniin marfamee jira. Faraqaan mucichaa gahee hayyuu kana nagaa gaafate. Hayyichinis ni gaafate. Yaa ilma koo gaaffiin kee maali? Mucaan kunis ni deebise. Yaa barsiisaa, ani jireenyi maali? Akkamiin jiruu madaalawaa jiraachuu dandeenya? jedhee gaafate. Hayyichis mucaa kanatti zayita fal'aana irratti naqee itti kenne. Akkas jedhee ajaje. Ka'iitii suuraa mana kana keessa jiruu fi barreeffamoota hunda ilaalee waan argite natti himtaa jedheen. Hayyee jedhee ka'e. Mana keessa naanna'ee waan hunda ilaalee itti deebi'e. Maal argitee jennaan? Suuraa fi barreeffamoota bobboca babbareedoo irraa baratamuu danda'amu hedduun argee jedheen mucichi. Zayitaan fal'aanatti naqee sitti kenne eessa keesse jedhee gaafate. Mucaanis yeroo ilaalu zayitichi dhangala'eera. Humaa keessatti nafne. Ilma koo jedheen hayyichi jireenyi xiyyeeffannoo barbaada. Akka zayitaa fi barreeffama dhaaba manaati. Madaala zayitaa fal'aana irratti eeggachaa osoon dhangalaasin suuraa dhaaba manaa ilaaltee xumuruun jireenya madaalawaa jiraachuudhaan wal fakkaata jedhee mucaa kanaaf gorsa ajaa'ibaa kennee gaggeesse. Obboleewwan koo jireenyi bitaa fi mirga keenya qixaan beekuu barbaada. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan seenaan kun yoo isinitti tole subscribe, like, share akkasuma immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan viidiyoon haaraa yoo hojjetaman yeroon akka isin bira ga'an taasisa.